dubartiin heeruma diddu dubartii heeruma hin barbaanne yoo heeruma jedheen dhiira kanallee jibbitu kanallee jibbiti heeruma ebelutti hin barbaadu dhiiruma na jibbisiisaa jetti iman heerumtu jecha haasatan dubartiin akkasii faati maaltu sitti jira falfala qabdaa rakkinni kee beekuu dandeetta viidiyoo kanarraa argatte jechaadha barakallahu fiikum kanaaf sheer waliif godhaa waliif daddabarsaa dursaan dursa seenaa mucattii wahii isinii hima Twitter irratti gadhiiftee namni viidiyoo kana agartan sheer walii godhaatii cufa dubartii heeruma jibbituu biraan naa gahaa jette maal taate obboleettiin teenna tuni nama akkaan kabajamtuuti mucattiin haadha abbaan isiillee nama kabajaa qabu heeruma qofa jibbiti namni dhiiraa dhufe isii dubbate taanaaniin argaa dhiiraan barbaaddu heeruma jibbisiisan akka badaa edaa isiin falfala qabdi namatu falfala itti godhe haadha abbaan waliin rakkatan hiriyoonni isii guutuun heerumtee mana ijaarattee ijoollee qabdi gaafa kaanii mucattiin tuni maal goote wayta aduun bariite ol kaateetuma wadda'attee qur'aana fudhattee suuraa baqaraa qara'uu jalqabde suuraa baqaraa qara'uu jalqabde guyyaa tokkotti yeroo 3 kattamte suuraa baqaraa juuza 2 fi wahii miti mumkin sa'a 3 sirraa fudhata yeroo 3 suuraa baqaraa qaraate guyyaa tokko keessatti wayta yeroo 3 qaraateetiin hin jette dadhabdee rafte wayta rafte kana manaama ajaa'ibaa agarte miila isii miila bitaa kana keessaan rifeensi wahii kabahu agarte mucattiin tun miila isii ka bitaa keessaan rifeensi kabahu agarte rifeensa kana harkitti ima harkifama ima dheerata san booda rifeensa kana dhumarratti aqrabatu dhufe aqrabatu rifeensa kana boodaan baye aqraba jechaan qaajjibbuu jecha afaan kennatti qaajjibbuu mana fakkaataa summii qabdi wayta mara jirti bakka maratti ajjeefna aqraba summii qabdi nama idditii summiin isii badaadha wayta aqrabni kun keessaa bahee agartee rifatte abjuuni ammoo tu beeke eegasii osoma aqraba kana ammallee inni keessaa bahee wayta jettu bofa gurraacha ajaa'ibaa kanatu miila isii bitaatiin bahe ammas mucattiin abjuu keessatti manaamaanii ol kaatee abjuuma keessatti ajjeefte bofa kanallee ajjeefte qaajjibbuu tanallee ajjeefte raawwatte marayyuu hin ajjeefte dachiin suni guutuun hin qulqullooyte osuma isiin akkanatti raftee manaama kana keessa jirtu warri balbala itti dhadhahanii kaasan hirriba wayta lafaa kaatu mucattiin subhaanallah maasha Allah tabaarakallah ta duraaniitii miti bareedumsi isii jijjiirame ilaalchi isiin qabdu gammachuu qabdi mucattii duraa warri waliin rakkatanii itti dhiphatee halkanii guyyaa yaaddu akka gaarii gammaddee qalbiin isii bal'ate yaanni irraa galee dhiphinna keessaa baate jirti mucattiin maal argattee maal taatee jedhanii gaafatan haadha abbaan jennaan bara abba akkanatti guyyaa har'aa yeroo 3 suuraa baqaraa qara'ee suuraa baqaraa yeroo 3 fixee rafeetiniin manaama keessatti waan akkanaa argee waan akkanaatu narratti raawwatameetiniin jira idaa ana falfalatu natti dalagamee wanni heeruma na jibbisiisaa falfala ture falfala san akkanatti suuraa baqaraa qara'ee manaamaan akkanatti kanarraa bahu argee kanaaf anamma gammachuu qaba waarreef dhalaqe natti fakkaataa jetteen osoo ooltee hin bulin heerumte ka duraan heeruma jibbisiisu ooltee osoo hin bulin heerumtee har'a haadha ijoolleeti haadha qabeenyaati jireenya ofii ijaarattee akka gaariitti jirti jechuudha dhaamsa kana dhaamattee nama biraan naagahaa jette kanaaf obboleewwan kiyya warri fuudha isin jibbisiisu warri heeruma isin jibbisiisu suuraa baqaraa tanatti mee fayyadama waasitti jiraatuun oolaniiti hedduu jira dubartiin akkasii ta heeruma na jibbisiisettu waasitti jiraatuun oolanii suuraa baqaraa tanatti fayyadame dhaamsi kiyya inni tokko isa kana maaliif suuraa baqaraa tanatu suuraa sadarkaa guddaa qabdu kuni dawaa rabbiin ummata islaamaatiif lafa buuse qabeenya mana yaalaa hospitaala guddaa rabbiin ummata islaamaatiif lafa kahe jecha falfala sihrii mana yaalaa yoo dhaqee yaalamuu hin dandeettu doktorri feete falfala namni si dalagisi keessaa baasuu hin dandeettu qur'aana qofaan baafta